akkatti manaa gabbaanu wallaalle ilmaan keenya kumaatamaan kalakkaa'u mana barumsaa dhaqaan jira manatti gurree jirra torbaan lama nama ganda guutuu mana akka turan goone namni waan nyaatu dhabee beelee dirqamni mana keessaa gayyaase akka mana keessaa gayyaa ani namaas taateen kun dura taate kanaaf hajachaa jiru aboo rabbii jaanu dirmadhaadha sabab galte dubbiin tuni sababa keenya warri Itoophiyaa lammiin Itoophiyaa hundi miidhamaa jirti nu dirmadha ha manguddoo harka qullaattiin erginu manguddoo tana shaffee waan raffisaa jaansan harka keenyee warra kanatti haa geessinu adeerra mucaa nambara isaanii niin qabu irraan isin deeme wanni naan jaa maal ilma dhabne kan nutti hin dhufne akkamitti ummata nurraa qabaa jettanii ummanni kun ammas jalqaba gaafa taateen kun ta'e dirree baaniiti dhahaa fi sibiila guuratanii nama reebaa turan mootummaa waliin dubbannee mootummaan nama 50 ol haa ta'u guyyaa tokkotti irraa hiite farramanii gabbaan san booda maal eegalan jechuu halkan dhukatanii mogga nama eeggachuu eegalan nama halkan si rukutee fiigu eenyu ettee eenyu gabaaf poolisii deetee maal gabaaf beeytaa nama san kana wanni jiru lammiiti haala kana keessa jira haala lubbuu oolchuuti amma laal ibsaa dhiifamaa wajjin waa tokkittii si gaafachuu barbaada. Ayyaa biyya. Ilmi Oromoo eddi abbaa barbaade nu qalamaa jiru gaha hinduu yoo rabbi jedhe hinduu hawaasa nu laga'u hedduu qabna wanni akkas jedhamtu sin jiru ilmi Oromoo sa'aatii kana ilma Oromoo baraaruun dirqama gara kamiinuu baga maallaqa ta'e baga waa biraan hin gaafatin maallaqa miti maallaqa Itoophiyaa hagam gaafatani anamman nan barbaadaadhu kanaaf tokko wanni kun qabatama akka inni ta'e waan ittiin ummata dhugoomsisan qofa harkaa qabaadha ka gargaaru ummata hin gargaarra nan gargaara akka kiyyatti nan gargaara dhageesse tullubbuun jiru ilmi Oromoo tokko darbee aqalamu afannifamu hin jedhu tokko kabiraa dhiisisaa hawaasni naannoo sana jiraatu rakkoon ragaa eeyyeen tunan babaqataadhaan masrii tokko wallolee masrii tokko ajjeese sababii kiyya wallaahi Oromoo dhibba du'a ajjeefama sigale dubbiin kana biyya ormaati biyya namaati kanaaf rabbuun tinu haa dandeessisu Oromoo jabaadhaa dhiirtis mudhii dhadhaa dubara qofaa miti dhiirtillee isaatii kana sabbataa hidhadhaa kalas waa tokko jechuun dandeenyu akka sabaatti rakkoo nutti galte waliin taanee yoo rabbi jedhe keessaa baana gaafa ifuu kee dukkanni namaa ta'a inshaallah gara kamiinu waliif jirra yeroo kana yeroo nu walii jirra jennu jechuu qabnus yeroo kana abshir een gargaarra bira dhaabanna lubbuusaa yoo rabbi jedhe silas yoo rabbi jedhe malee hin du'amu hin baraarra maallaqa Itoophiyaa hagamii tokko jedhe waa tokko nu ragaa bakka barbaannutti qabna bakka ragaatti nu dhiyeessitu mana kiyyatti sin affeereennaan ragaa bakka barbaannutti akka ragaatti waan ummanni si gaafate nu dhiyeessita ragaa jechuudha wanni kun dhugaa ta'u ana mubaarakii fi mitiyaan ilmi dhiiraa akkas gadi ba'ee maallaqaa jedhee bu'aa jedhu ana amanee dhibbaan dhibbatti egalee ragaa qabatamaa maallaqaaf jecha ilmi Oromoo tokko akka hin duune ragaa qabatamaa qopheeffadha yoo danda'ame maanguddoon illee waan kana nutti dubbattu viidiyoo waraabamee nuuf ergamu maanguddoon achi jiru si bira jiru jechuudha wanni kun dhugaa ta'u laa rakkoo qabu kwaayinti nan xumuradha ammaa fi mitiyaan beellama sagantaatti qabna already waraabamee jirra ayyee amma fooloo naa deebisi yoo dhugaa ta'e dhugaa taanaan abshira waa tokko rakkoo qabu tokko lammaffaan immoo maallaqni hagamii ka gaafatame ani walgahii ummataa wayituu natti jira alasii kun amma natti bilbilaa jiru walgahii dhumaatii ummataatiif biyya kana keessatti walgahii jiraadha saniif natti bilbilaa jiru ammas immoo sagantaa wayii jira hello تكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه مبارك دمباني وانتو كونجا بقى جراتني سمنتنو كايرو نيماتين يعني سمنتنو بقى جراتني مبارك جن وبرس قيبسا أرجيتين ينمو بقى جراتن وانتو كوجرا وانتو كو خرادي مني في أكتي من قبض kudha saddeet kan isaan dabarsanii akka blookii godhamu akka akkaawuntiin isaanii gubamu jechaadha. Kanarratti hojjechaa turanii almost sa'aatii 4tti kan isaan wajjin haasofne jechaadha warra tiktaakii wajjin.
akka akkaawuntiin gubamne kana keessa nama lama argaa jira. Mubaarakis keessa jira. Obboleettiin koos keessa jirti. Namoota 18 jechaadha kan akkaawuntiin isaanii akka gubamu. Kuni maal barbaachisa yeroo inni ilaallu tokkummaa barbaachisa. Namas 3,000 duwwaa otoo hin ta'in nama 300 Oromoon asirratti dhufuu qaba. Kuni tapha caalaadhaa waan hundumtuu asitti sassaabamee dhaggeeffachuu qaba.